galuu dandeenya. Jabaa keenyarree bakka jarri jilan hanqifachuu dandeenya. Kan nu nyaachaa jirtu saree nu keessa jirtu. Saree nu keessa jirtu of keessaa buqqisuu yaala. Bineensijatti quba qabuu dhiisati jechuudha. Bineensa bakka. Anama yoonii maanyan akkas jedhee yoonii maanyan akkana jedhee jinni jaan kan akkana jedhee keessaa quban qabuun. Akka yoonii maanyan dhufee waan kanatti harka gatatu kan taasise nadhoo teechan kun oolaa nadhoo teechan gaazixeessituu waan teechan. Eenyutti quba qabdu keechan of jala keechanii. Kan keechan irraa dubbattanoo. Mucaan kun jaalalaaf sirbee jaalala beekee dhiisee adoon keeraa baa'oot. Si ofiin boontu anillee kan jedhu isaam akkas jedhee wotoon ta'e maal akka ta'e beektaa yeroo sanas natti nagaa na wala widiyaa ofiin boontu naanaatti keenki fayyaanu taadha ammas waaqayyoon mee warroota maraatee kanarra gore kana karaatti deebisuu dhaabatanii halaalanii ofaa baranii ofaa beekanii waan hin beeknetti hirkatanii yookaan olman taane yookaan firan taane giraa gabii nama waltajjii rafee wayaan akkate ta'anii kan maraatanii of nyaatanii firan nyaachisan kana waaqni of barsiisuu jennaa nagaan naa turaadha hundumtu fayyaa ta'a jennaa waan jenna wanti jedhu jiru. Nagaan. Itti fufi. Ani akkuma amma ofiin boontuun jettee dhuguma jettee Oromoodha kan Oromoo ajjeesisaa jiru Oromoodha kan Oromoo nyaachisaa jiru maaliif ishee Amaaraadha jettee ati ofitti siiksuudhaaf sodaattu in eeggatta ishee achi alaalumatti eeggatta kan si bukkee jirtu immoo maal goota akkamitti shakkita maal jetteetti ibsita intala kanaan immooniit beeksisaa kan jedhamtu yaa yeroo tokko darbee qe'antiin ishee irratti nan beeka malee ani Oromoo ta'uu ishees hin beeku sirriidha ግን waan akkasii hojjechuu isaaniitiif fuula Facebook isaaniit irratti waan baay'ee laxxafanii kaasaniiru maaliif laxxafanii maaliif kaasan jechamni jedhamu gaaffii natti ta'e ana qofatti miti namoota hundatti gaaffii ta'e dhugaa qananiilee rabbi yaa barbaaduu fi Andu'aalam Gosaa immoo dhibbaan dhibbatti kan hin godha jedhee hin shakkusi hin yaadus ani koo jechuudha waan si garramu Haacaaluu Hundeessaa erga du'ee koo ani haadha manaa Haacee kan bare haadha manaa Caalaa Bultumee koo dheengadda kan bare dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun intala kana bakka taa'ee ka'utti koo kan qabatee deemu so kanaafuu Oromoo kan nyaachisaa jiru Oromoodha. Ofiin boontuun dhuguma jettee akka ishiin jettetti ani yaada ishee fudhadheera. Naanaati dubbadhu. Nan dubbadha tole dhaggeeffachaa jira bar. Dubbadhu. Yaa hundaafuu amma laal hasaabni yaadni keenya hundi tokko bitta. Amma wanni godhuu qabnu maali? Warruma nu keessa jiraatee nu nyaatee uummata keenya nyaachisaa jiru kana yoo danda'e sabni Oromoo hirriba keessa jira hirriba keessa ka'uu qabu beekta. Uummanni hunduu dhugaa dubbachuudhaaf har'a uummanni keenya lafarra baay'eedha uummanni keenya lafarra cabbiidha bororee waan isaan baay'isu garuu baay'inni keenya immoo gadi nu deebisaa jira malee ol baasaa hin jiru. Saba gurguddaa ijoollee saga'uu danda'u anyaachisaa jiru diina qabaannurree nama nu keessa jiru akkuma isin jettan. Garuu maal gochuu dandeenya mee akkamitti ofirraa dhowwita jettee be attuu alaa dhufu hin eeggatta laal dallaa ijaarrattees humnaanis hin eeggatta attuu mana keessa jiru akkamitti eeggatta baay'ee gaafii annatti ta'u anisa uummanni Oromoo amma akka jirutti ani uummanni Oromoo dhiifama naa godhu jechuudha ganaa hirriba keessa jirra ganaa walii yaaduu hin qabne hin dandeenye bakka Yoomuun dammaqan uummanni Oromoo. Yoomuun dammaqan uummanni biraa amma mee kunis waa'eedhuma karaa Finfinnee kanarree mee laal. Uummanni baay'een bakka jiru walii galee hoggaawwachuu uummanni keenya miidiyaa marratti baay'eetu warrimti gurguddaa warri Piroofeesar warri seenaa beekurree seenadhuma sanarree dubbachuun barbaadan jechuudha. Maaliif hin nyaatu isaan sirriitti nyaatanii sirriitti ganzabatti fudhatan hin dubbatan.
warrumtumaa taarikii seenaa turaan beeknu immoo maal jedha inni iyyiti jechuudha. Kana jechuun hin beeku dubbachuus baay'ee nama saalfachiisa. Uummanni Oromoo ka'uu qaba. Ani wanni tokko ammas wanni dubbachuu barbaadu garuu gizee kun wanni tokko intini misteekii uumamee seerri fi heelli humna Oromoo irraa baanan uummanni Oromoo akka lafarraa badu beekuu qabna jechuudha. Diina baay'ee qabna, diina baay'ee teeggachaa jira saba Oromoo. Lafa Oromoo diina baay'ee teeggachaa jira. Ofiin boontu shi saaboo jettu tana galchimee ofiin boontu. Harkiseen galuu diddeebi. Saaboo maal kan jettar? Galchimee waan jechuu barbaadu nageenya. Salphoona fakkaate maqaa ishee. Asii ajaa'ibu keessaan ilaali. Namni fi qananiidha maatiidha beektaani namni walitti dhiyaanna. Baay'ee walitti dhiyaanna namni baay'ee waan baay'ee haasaa haadhi manaa fi abbaan manaa dhiisiti meeshaan burcuqqoo fi burcuqqoon iyyuu wal bukkee taa'e walitti bu'ee sagalee uumuu danda'a beektaa namni wal lolus danda'a inni dhimma biraati beektaa yeroo baay'ee nam beeka wal lolaniiru fuulli ishee akkas ta'eera mana. Eenyumtuu wal lola malee awda wayii loliin eenyumtuu kan wajjin jiraatu hin jiru beektaa obboleessi fi obboleettii fi obboleessi iyyuu mana tokko keessa taa'ee wal lola. Kuni amma feesoo jaalalli jiraate namni walitti dubbachuun isaa hin oolu. Garuu karaa kana argatee namni waan baay'ee fuula maskii mangeet irratti maxxanfameera kan jedhamu immoo akkaawuntiin sun kan maskii miti. Kan nama biraadha beektaa? Akkaawuntuma maqaan ijoollee keenyaatiin banataniit nu fakkaatanii tooni warra maqaa nu balleessaa jiru jira. Matuma keenyaan iyyuu immoo nutu waliin gallee namni baay'ee waan barbaade haasa'uu hin danda'a. Orma maaliif qubanna nuti? Keenya nuti maal gochaa jirra? Oromoon maal gochaa jira? Akka maalirra oola akkamitti oola kan jedhu sun dura ofii keenya uumuuf gaafanneeti kan namas kuman. Nuti alagamaaf kumannaa ofii keenya waliin galle numtiyyuu waliif diina beektaa? Maaliif namni amma Oromoon lama wal bira taa'ee tooni wajjin taphatee oolee nagaan addan galu galgalarra wal lola. Sababni isa waliin galu walitti inaafan waan ta'eef bahee tooni uffattee tooni obaatellee waliin jaalatan. Kanaaf mucaan kun maal mul'ataa maaliif argamaa? Tarii uummata Oromoof nu keessaa ba'eetooni mul'ate ija godhachuu danda'a jedhanii isattuu deemaa jira waan ta'eef mucaa gadi cabsuudhaaf malee. Naanaati ana beekan na dhibee daa'ima waggaa 8 gudeeddamtee ajjeefamtee fannifamte sanii maaliif akkanatti miidiyaan sochoosin tokko lammata immoo yoonii maanyanarraa dhufee asirraa qananiidha 90 mana banatee sa'aatii 24 taa'ee gadoodu kuni gaafa basmaan bilee hiradgaarlaa jedhanii akka hoolatti itti diriirsanii nu qalansanii dhalli namaa hoolaan taane re'een taane sa'a faranjiin sa'an taane yookaan saree miti yookaan lukkuu miti simbira miti maaliif dhalli namaa qalama jedhee dubbatee jira hin jiru. Intala kaayirootti dhirsi tagliliidhaan fuudhee ajjeesee biraa deemisaniif maaliif sagaleen ta'in? Gaafa dhiira dogaallaa jedhanii nu qalansan kan sagalee nuun ta'e sila qananii guddaa zimmaanni lim sila qananii guddaa moonit beeksisaa zindibilaa laxxifaallechi ይሄ ማለት ይመታታል ማለት ነው። ይሄ ማለት ተናዶ እሱ ነው እንዲያረጋት የወረወራት ማለት ነው። በትራስ አፍኖ ነው የወረወራት ጀዴበር ከሰሬ ታሬ ጀቹል Seerri sagaafateen jiru minni እኮ ሚዲያ ራስ ታይቶኒ አጫሉን እኔ ነኝ የገደልኩት ይሄ አህያ ምን ያመጣ አህያ ነው እኮ አህያ አጫሉና አህያ እኮ አንድ ናቸው ገድባቸው ሪካርዲን ሳመታት ያንቀበሽ ጀዴ ኑሰን ፍኔ ገለ ቢያ ገላን inni akkas jedhee biyya gallaa marree yeroo tokko inni akkas jedhee miidiyaa irraa biyya gallee tokko awwajjin footoo kaa ture awwajjin dhugee awwajjin dhiichisaa ture ilmuma Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoo kana jechuu deemanillee baay'een nama kan masin jedha bar seerri nama gaafatus hin jirudha biyya keenya keessatti seerri hin jiru. Seerri gaafachuu gaafii gaafanna malee deebisin argannu gaafii gaafanna malee deebisin argannu garuu wanti nuyi guddaan kadhachuu fi qabnu andu alamii rabbiin dhugaasaa mul'isee fi rabbumti ayyaanni warra Oromoo bira dhaabbatee dhugaan talaas hin gatini isaafis dhugaa haa baasuu fi jedhee tanan rabbi kadhadha beektaan kanan jechuu barbaadus kanuma jecha waan jennu illee nama wallaalchisa beektaa. Naani akkas jedhaan ibsu amma waan mafee yoo ta'eefu inni micaa'oon badiniidha. Inni naanaati namni akka kiyyaa garuu har'a maaliif saba kanarratti kaan har'a maaliif miidhaa kan akkanatti kaasan
nama baay'ee du'e miti micaa'oon sagaleen heerumteetu ajjeesee biraa deeme sun yooni maanyaan dhugaa dubbachuudha yooni maanyaan isaanii kana dhoqqee kana eessayyuu King kan biyya ormaa dhiisiti King kan biyya ormaa dhiisi biyyuma keenya keessatti iyyuu koomediyaan ishiin dhiyoo duuti abbabachi sun duute miti eenyutu maaltu jedhe kun jenne jalqaba sau ilaal waggaadhaan ilaalillee daadhi galaan irraan itti aansuudhaan haa caaludha itti aansuudhaan soorarraa itti aansuudhaan mooyiidhaan aansinaan ishee doochi mucaa jedhamu tokko hin jira isarraan aansinaan inni isaanii warra artistiidhaan alatti jiraatanii dhiisii baay'eedha lakkaawaman ijoolleen beektota saba Oromoo fuulduratti mul'achuu danda'u maaliif ajjeesu? Maaliif tokko isaan gaafii kanaafiyyuu hundumaafiyyuu mokko gaafii gaafatame namuu deebiin arganne waan ta'eef nuti amma yooniinis akkas jedhee abaluunis akkas jedhee jechuu osoo hin taane waaqa kadhachuufi qofa dhiiga isaanii qananii rabbiin dhugaa shaa baasu dhiiga shigumaashii rabbiin haa barbaadu fi Andu'aalamiifis immoo rabbiin bira dhaabbatee tooni sammuu nagaan achi ba'eellee namni sammuu nagaa qabatee bahuu dhiisuu danda'a beekta rabbi sammuu nagaatiin dhugaa sabaasii fi isaafiyyuu gadda cimaadha beekta kan nu itti ulfaate isaan gama akka ulfaatu yaadi. Baay'ee nagaadha. Jirra. Hundumtuyyuu naanaati namni akka kiyyaaf kee isaan beeku irraa dubbachuun nama dhiba beektaa? Nama dhiba akka dubbiin akka miidiyaa kana miti tokko gamasanii lammaffaa immoo qananiin addunyaa kanarraa lubbuun darbuutti haadhaaf abbaa ofii caalaa yoo Andu'aalam miti. Fudhatu baheen geenne itti beela'ee itti rakkatee bu'aa bahii itti dabarsee sadarkaa kana ga'e mucaan kun. Umrii isaa guutuu kennee hojjetee nama hojiidhaan bu'aa hojii isaati. Yeroo hundatti boonee nama dubbatudha. Bu'aa hojii isaa kana immoo intala lubbuu ofii irra jaalatu tanaan hin dhabamsiisu. Akka nama barateetti illee yoo yaadne. Inni lammaffaa immoo abbaa manaa fi haadha mana miti. Anaabsi obbolaa turuu tokko baane taanee mana tokko keessatti nama shayyoo taane shan keessaa nama lama walii gala. Yoon dogongore mana keessan hundaa jira kun. Walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a yeroo nagaa wanti tokko jiraachuu danda'a. Maa nama dhahaa miti nama. Namni walitti bu'uu danda'a. Isa kaleessa darbe waan baay'ee meeqa wanti suuraa sun baay'ee wanta ati beekuu qabdu akka dubartiitti keessayyuu dubartoonni kireemii garaagaraa waan adda addaa waan ati fayyadamtu fuulli gara tokko si jijjiiramuu danda'a. Ani qananiin obboleettii kooti. Dhugaa ishee rabbi haa baasu. Andu'aalam isii nu caalaa nuhi miti haadhaaf abbaa isii caalaa hamma jirtutti isatu miidhamaadha. Isatu dhabe isatu mucaan kun nama guddina isaaf gatii kafalu. Namni nama isaaf jiraatu akkamitti ajjeesa jiran? Nama isaaf jiraatu. Nanaati fakkeenyaaf abbaa manaa qabaattee abbaa manaa ofiif jiraatu akkamitti ajjeesa? Osoo sanumaayyuu immoo jarana namni ilmi namaa hundinuu tokko miti. Akka xiyaatti dhageeffannoo anamma Andu'aalamii fi mucattii waan beekuuf irraasaa jira obsa obboleessikii. Ati qoy waan tokkoon dubbaddaa qoy. Obsi na fixachiisee itti booddeetti aan. Bar Andu'aalamii keenya ni beeyna isiilleen teenya Oromoodha innis Oromoodha. Nama dhageeffadhu dubbi gosoota Andu'aalamiin hojjennee Andu'aalamtu hojjete taanaan dhugaa mucaa hin baati. Abbaa fedhu yoo. Siifi ni maa dhaggeeffadhu. Ammati biyya keessiirtaati. Jira'ee. Biyya keessiirta. Namni fooqii shanaffaarraa lafa darbatame gu'ee dhiigachi guurtamoo lafeedhachi guurtamoo namuma lafachi bakka sanii kaafta dhugaa dubbadhu. Nama bakka sanii kaasa. Akkamiin nama achi kaafta? Namni sunuu kufee. Namni san kufee qaamni isaa miidhamu guututti. Miidhama qabna akkamitti miidhamuu fi miidhamuu dhabuu argiteetti. Miidhamuu dhabuu isaati reeffa laaftee. Qoyga ni miidhama. Qoy hin jedhin. Qoy. Ati mataa kee qoy. Mana yaalaa baay'ee akka dubartii. Aboo dhaggeeffadhu dubartii miti. Waan gadi qaban ragaa mana yaalaa baay'ee argite. Akkuma dubartii gadiiti. Qoy sitti anima. Rabbiin teessan illee ndoo isaa qaba. Namsi kana dhoksu Gabreelini qoy na dhaggeeffadhu. Maal waa'ee rabbii beektaa miti. Irrattiin qabinii dhaggeeffadhu maalis dhaggeeffaddaa. Achi gadi narraa bu'i tortora. Akka dubartii ooluudhaan muddama. Laakki deessachi gadaaboo negatiiva sammuu gandummaadha. Anaan gaaffinatti ta'ee isaatu akkas godhee isiitu akkas of godhee jedhu. Booni yeroo tokko miiti qabadhu. Ilaali wanni fooqii shanaffaarraa dhiisitii jechuudha.
Fooqii shanaffaa miti micoon Jimma. Intalli Jimma Dubaay keessatti fooqii ja'affaarraa kuftee lubbuun ishiin tarre baay'ee. Doofawwan sammuu doofaas maal beektan? Horiiwwan deemati niitii Habiibaa jedhamtu jala dhaqaadha. Ilikoordi ta'ee gadhiifamaa jira waan ta'eef jechuudha. Fooqii ja'affaarraa kuftee omaan taane micoo sun. Namni yoo waan lubbuu namaa tikse intif qaba. Fooqii ja'affaarraa gad of darbite ofii ishiitiif of darbite ofii kiyyaafan of darbee jette. Maal taate of darbite naaf maal akkan ta'e hin beeku kan mana of darbee mana yaalaatti tanaaf argee jette. Fooqii ja'affaarraa jechuudha shanaffaarraa miti. Sila fooqii ja'affaarraa kufteef akka killeetti caccabdee baddi jettee yaaddaati doof.